red warning. A closet shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. A closet shelter immediately. Shelter in place. Haleellaa waraana Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan torban lama dura Iraan irratti raawwataniin bu'aa isaa akkasumas yaaddoo biyyoota addunyaa waraanni sadaffaan ka'uuf lolli kun babal'achuuf sodaatanii fi taatee as dhiyoo waraana biyyoota sadeeniin raawwatamin bal'inaan isin biraan ga'uudhaaf tartiibaa galfanneet jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u isin jecha amma kallattumaan gama xiinxalaa fi odeeffannoo guyyaa irraatiif qopheeffanneet isin dabarsina hanga dhumma odeeffannoo keenyaatti nu hordofaa afeerrateen. Waraanni Ameerikaan Israa'elii wajjin wal ta'uudhaan jalqabdee ba'a jiddu galeessaa fi addunyaadhaaf yaaddoo hamaa sodaa guddaa uumuun mul'ate. Ameerikaan tarsiimoo Iraan dadhabsiisuuf Israa'eliif dura buuftee waraanni jalqabdee akka yaadame osoo hin taane yeroo ammaan tana ba'a jiddu galeessaa qofa osoo hin taane gara biyyoota addunyaatti babal'achuun waraana addunyaa sadaffaa kaasuuf sababa ta'aa laata jechuudhaan yaaddoo biyyoota addunyaatii fi biyyoota dhiyaa ta'uun mul'ate. Iraan eega Ameerikaan ifiif dursitee haleellaa Ameerikaa fi Israa'el waliin raawwatan hafalachuuf halkaniif guyyaa odoo hin rafin rooba misaa'ilaa hin eegamne ba'a jiddu galeessatti roobsuudhaan buufataaleen waraanaa Ameerikaan ba'a jiddu galaa daaraa gochuu itti fufan. Haleellaa Iraan tanaan Ameerikaan buufata waraanaa imbaasilee xiyyaara lolaatii fi lubbuu loltoota isiillee dhabuudhaan Ameerikaan humna qabeettii waraana diinagdee cimtuu taate addunyaa hubachiifte. Yeroo ammaan tana Iraan haleellaa raawwattuun alatti illee daandii guddicha boba'aan addunyaa dhaqqabu keessa dabru harmuusaa cufuudhaan Ameerikaa dabalatee biyyoota addunyaa hedduu hanqina bobaatiif akka saaxilaman taasifteeti jirti. Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaan ittiin dhaabbachaa turte hedduu kan barbadeessite waggaa ta'u Ameerikaanis aarii tanaan jettiiwwan hedduu samii Iraan gubbaa naanneessaa jirti. Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan haleellaa ciccimaa Iraan Teeraan irratti raawwatanis Iraan battala deebii kan itti yeroo tokkotti misaa'eloota 100 lakkaa'aman ba'a jiddu galeessatti erguudhaan buufata waraanaa fi kaambileewwan Ameerikaa jettiiwwan Ameerikaa samii ba'a jiddu galeessaa hoffisuudhaan gama biraatiin ammoo Israa'el Teel Aviivii fi magaalota Israa'el hedduu daaraa gochuutti fufte. Iraan haleellaan gammatti raawwatteen buufataalee Ameerikaa ba'a jiddu galeessaa keessaa qabdu Yuunaayitid Arab Emireet, Suud Arabiyaa, Qaaxar, Kuweet, Iraaqii fi Baareen keessaa qabdu barbadeessuun dooniiwwan waraanaa Ameerikaa akka Abiraam Linkanii fi xiyyaarota waraanaa Ameerikaa bobaa fe'an torba kuffisuun dinagdee Ameerikaa gara doolaara biiliyoona 10 qabxii 5 kasaaraadhaaf saaxilamuu dhaga'ame. Iraan kophaa isii biyyoonni humna qabeeyyii gurguddoo lama Israa'elii fi Ameerikaaf deebii kennaa deemtuun addunyaa ajab kan taasifte waggaa ta'u gara taateewwan dhiyeenyaa lola biyyoota sadeenitti waggaa dabarru humni qilleensa Israa'el haleellaa bal'aa dhaabbilee waraanaa Iraan irratti raawwachuu isaa kaleessa galgala kan beeksise waggaa ta'u haleellaan kun addatti dhaabbilee oomisha misaa'ilaa fageenya dheeraa Iraanii fi dooniiwwan ittisaa raadaraa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsan. Raayyaan ittisa Israa'el ibsa guyyaarraa baaseen haleellaan kun nuuf milkaa'ee jira jechuudhaan beeksisan. Faallaa kanaatiin ammoo raayyaan ittisa qilleensa Iraan ibsa ganamarraa baaseen haleellaan Teeraanii fi bulchiinsa biroota irratti xiyyeeffate kun baay'inaan kan hin milkoofne ta'uu fi miidhaan dhaabbilee waraana isiirra ga'e xiqqaa ta'uu beeksifte. Haa ta'uuti malee Iraan weerara waraana kamirrattuu kaloo ba'uuf mirga qabaachuu himuudhaan humnoonni isii of eeggannoo olaanaa akka taasisan ibsati jira. Ameerikaan gamasiitiin ammoo haala jirutti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu fi dandeettii waraana isii naannicha keessatti cimsuu fi sirna ittisa misaa'ila sadarkaa olaanaa kan akka tahaada bobbaasaa jiraachuu beeksifte. Dhiibbaan caasaa diinagdee addunyaa irratti sababa wal dhabdee kun hammaachaa dhufee roga hedduun haala hamaa keessa kan gale waggaa ta'u oomisha boba'aa biyyoota ba'a jiddu galeessaatii fi daandii daldalaa Strait of Hormuz balaa guddaa keessa galchee jiraachuun ammas yaaddoo biyyoota addunyaa ta'uun itti fufeeti jira. Haalli kun yoo tasgabbaa'uu baate baasii oomishaa fi geejjiba addunyaa guutuutti dabaluudhaan qaala'insa jireenya haaraa kakaasuu akka danda'u xiinxaltoonni diinagdee idil addunyaa akeekkachiisan. Waldhabdee kana hordofuudhaan gatiin inshuraansii dabaluu fi balaan sarara doonii irra ga'e sansalata daldalaa addunyaa jeeqaa jiraachuun daandiiwwan qilleensaa idil addunyaa hedduun guyyaa irraa balallii gara naannichaatti taasisan haaquudhaan turizimii idil addunyaatii fi geejjiba fe'umsaa irratti khasaaraa guddaa geessisuun ibsame. Gabaa aksiyoona addunyaa jeequmsa keessa kan ture waggaa ta'u investoroota maallaqa isaanii gara bakka nageenya qabutti sochoosuudhaan warqee fi maallaqa cimaa sochoosaa jiraachuun himame. Kunis tasgabbii dinagdee biyyoota guddachaa jiran irratti dhiibbaa dabalataa keessaa kan jiru waggaa ta'u maddi marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessa walgahii ariifachiisaa akka gaggeessu yaamuudhaan haa ta'uuti malee garaagarummaa yaaddoo biyyoota jidduu jiru furmaata walirratti walii galuu dhabuudhaan gufuun guddaan mudachuunis ibsamee jira. Kunis haalli ba'a jiddu galeessaa akka waliigalaatti waldhabdee olaanaa keessa kan jiru yoo ta'u hawaasni idil addunyaa haalli kun waraana naannoo fi addunyaa duubatti hin deebine fiduu mala jechuudhaan yaaddoo qabaachuun dhagahame.
tasgabbii dinagdee fi siyaasa addunyaa eeguuf jecha qaamonni hundi tarkaanfii waraanaa irraa qusachuu fi gara minjaala dippiloomaasiitti akka deebi'an yaamichi taasifamee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii marii nagaatii fi yaamicha taasisuullee pirezidaantiin Ameerikaa haleellaa Iraan irratti taasisuu itti fufuudhaan Iraanis haleellaa Tiraampii eeguun deebii haleellaa Tiraampii maluu kan nutti fufteeti jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti taasisuun lubbuu lammiilee hedduu galaafachuun itti fufe. Guyyaarraa qofa haleellaan Ameerikaa fi Israa'el naannoo Iraan Kurdistaan keessatti raawwataniin namoonni 110 ol ajjeefamuun gabaafame. Waraanni Ameerikaa fi Israa'elii fi Iraan baha jiddu galeessaa keessatti adeemsifamaa jiru kana keessatti haleellaan Kurdistaan kaaba dhiyaarratti raawwatame lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiraachuun gabaafame. Haleellaa kanaa yoo xiqqaate namoonni 112 kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 969 miidhamuu isaanii Aljaziiraan gabaaseeti jira. Ameerikaan finciltoota Kurdoota daangaa Iraaq jiran irratti haleellaa lafoo akka banan jajjabeessaa waan turteef haleellaan qilleessaa kun daran hammeessaa jiraachuun ibsame. Kurdoonni uummata Iraan keessaa dhibbantaa 10 kan ta'an hoggaa ta'u Ameerikaan gareewwan kanneen itti fayyadamtee jeequmsa uummata Iraan keessatti kakaasuuf yaalaa jiraachuun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Kurdoota waliin mari'achaa turuun kan himame hoggaa ta'u garuu torbaan dabre kana haasawaa taasisaniin Kurdoonni haleellaa Iraan irraa qusachuu akka barbaadan ibsuudhaan waraana kana walxaxaa gochuu hin barbaannu jechuudhaan Tiraampiif deebii kennuun Tiraampi qaaleessuun dhagame. Iraanis haleellaa Ameerikaan raawwatte kanaaf deebii kennaa deemtuun guyyaa dheengaddaa xiyyaara fe'umsaa Ameerikaadha kan bobaa xiyyaarota lolaa fe'uun beekamu lama samii Iraaq gubbatti dho'itee lafaan gahu beeksifte. Haaluma kanaan haleellaa Ameerikaan Iraan Kurdoota keessatti raawwachuudhaan lubbuu nama 122 kan galaafatte kanaaf deebii kenniteen Iraanis guyyaarraa xiyyaara waraanaa Ameerikaa 5 samii Suud Arabiyaa gubbatti garafuudhaan lafaan dha'uu gabaafte. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa 5 haleellaa Iraaniin samii Suudii gubbaatti rukutamee kufuu qondaaltonni waraanaa Ameerikaa miidiyaa joornaalitti himuudhaan mirkaneessaniiti jiru. Haa ta'uutii malee ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gabaasa miidiyaalee taankaroonni humna qilleensaa Ameerikaa 5 buufata qilleensaa Piriinsi Sultaan Suudii Arabiyaatti argamutti miidhaan irra ga'e jechuun gabaafame soba jechuudhaan haaleeti jira. Taatee kana jalqaba kan gabaase Wall Street Journal yoo ta'u qondaaltonni Ameerikaa maqaan isaanii hin ibsamne lama waabeffachuudhaan xiyyaaronni kunneen miidhamaniiti jiru garuu guutumaan guutuutti hin barbaadne jechuudhaan gabaafamuun dhiyaatama. Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti namoota oduu sobaa babal'isan cimsee balaaleffachuudhaan garuu haasawaa isaa keessatti haleellaa kana ifatti raawwatamuu beeksise. Pirezidaantichi Tiwiitarii irratti deebii kenneen xiyyaaronni kunneen hin rukutamne yookiin hin barbadoofne. Xiyyaarota 5 keessaa 4 miidhaan irra hin geenye amma hojii idilee isaaniitti deebi'aniiti jiru. Isaan keessaa tokko qofa miidhaan xiqqaan kan irra ga'e ta'ullee yeroo dhiyootti tajaajila deebi'a jechuudhaan Tiraamp miidhaa xiyyaarota kanarra ga'e waakkateeti jira. Gama biraatiin ammoo raayyaan ittisa Israa'el haleellaa halkan tokkotti Iraan irratti raawwateen wirtuu qorannoo hawaa guddicha biyyattii barbadeessuu isaanii ibseeti jira. Waraanni Israa'el bakkeewwan sirna ittisaa farra xiyyaarota oomishanii fi warshaa guddaa meeshaa waraanaa oomishuu hojjetan hedduu irratti xiyyeeffachuu ibseeti jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el jalqaban kun akkamitti gara waraana addunyaa sadaffaa kaasuu mala jedhamee sodaatama. Akkasumallee hanga ammaatti biyyoota kamkamtuu waraana kanatti hirmaachuuf qarqarra jira kajuu fi odeeffannoo teenyatti aantuun kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf ammoo horaa bulaa deebinaa isiniin jenna.